Abdiisaa Agaa wajjin firooma qabna. Haati isaa Shaakkanee Caakkaa Faaxoo jedhamti. Abbaan haadha kootii immoo Laaloo Jijoo Faaxoo jedhama. So karaa kanaa firooma qabna. Fiizikaalis Abdiisaa Agaa argeera. Abdiisaa Agaa jechuun goota Itoophiyaa keessatti seenaa guddaa hojjetedha. Alim Aqaf jagnaano. Biyya isaa keessatti Xaaliyaanii wajjin utuu wal loluu biyya kana keessatti Xaaliyaanii barbadeessuu irratti tarkaanfii fudhatame keessatti Abdiisaa Agaa sadarkaa olaanaatti loleera. Dhiiga isaas biyya isaaf dhangalaaseera. Dabqa isaa coccobsee loleera addanatti. Alim Aqaf faashistoon internaashinaal faashizim naazizimiin yeroo biyya kana rukutanii loleera jechaadha. Madaa'eeras. Edda madaa'ees qabamee hidhameera. Edda qabamee hidhamee goota akkasa isaan lole kana yeroo biyya kana dhiisanii hin deemu. Fudhatanii deemanii Siisilii keessatti manadhaa wayinii keessa geeshanii jechaadha. Biyya Xaaliyaanii. Xaaliyaanii Siisilii. Kan inni itti hidhamee Siisilii kan jedhamtu Dasseetii irratti kan hidhame. Achittis edda ture booddee faashizimiif naazizimiin biyya lafaa irratti rukutamaa yeroo jiranii mana hidhaa cabsee ba'ee Maarshaal Tiitoo kan jedhan marii wajjinii biyya sana keessatti faashizimiif naazizimii rukutanii jechaadha.